Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota qophii gola seenaa dhagaa torban qophii kutaa tokkoffaa seenaa jaal Elamoo Biiftuu isin biraan gahuun keenya gaanii yaadatamaa arraas gaa kutaa lammaffaa isaa isinii dhiyeessuu deemnaa gaa meegaa odoo sagantaa keenyatti seenuun duratti wallee faaxee anniyaatana isin afeerree wallee kanaan booda koolitti deebinu taana. Ogeessi teeknikaa kan waliin jiru Abdunaasir Muhammadii, qopheessaan gulaalaa fi seenaadaa Boonaa Birraati, barreessaan seenaa Jamaal Ahmadi. Waa mara xumura sagantaa keenya sirba kanaan booda walitti deebina. Duratti deebi'uuf yaadanii argallee bara dukkanaatu moo'atan beengallee ibsuuban hin deebiftu hidhaa fi ajjechaa bulee. Dannu dansa jalan kale kayo luku kakali bolla tokko tawale haya dannu dansa jalan kale. Egaa hordoftoota keenya gaa sirba faaxiyaan yaada geeffannee walitti deebinee jirraa gaa amma gaa sagantaa keenya qophii gola seenaadhaa seenaa keessaafuu jaal Elamoo Biiftuu kutaa lammaffaa isaa irra fuulleeffannee isin biraan gahuuf teenya waa mara xumura sagantaa keenyatti nu afaana turaan afeerraa keenya. Wayyaanee waraana isii kan karaa gaara mul'ataa as millate bobbahuu malee kan galu ni dhabde. Gabaasaa Elamoo hoggaa dhageessu Elamoo qilxuu kan du'e achi jira jechuu wayyaanee mudatte. Eega Elamoon waraana wayyaaneedha waraana nyaaphaa diina darzana galaafatee abdii gaara mul'ataarraa diina kutachiise. Guyyaa booda humna waraana guddaa Birgaadee hedduu karaa gaara mul'ataa bobbaafte lolli ni eegale. Jaal Elamoo Biiftuun kan lola xixiqqaa ciqileerraa hin kaane waggaa waraana dilasan arku. Waraana hedduu guddaa kana diinaa agarraan hedduu mirqaanee lafaa ka'e. Shugguxii fi kilaashii mudhii isaa irratti hidhatee girnoobii isaa lafaa fudhatee fayyaadee amma qabne jechuudhaan lola bareedaa barbaannu arra arkanne jechuudhaan akka ta'e warri gaafa san wajjin jiru kuno ragaa baha. Dhukkeen lafaa kaate hurree hagoogdee gaara mul'ataa dhoksite Bagdaad fakkeessite loonchariin boombiidhaa girnoobii fi kilaashii kan mudhii isaarra malee sagalee dhabamte yoo ijaan barbaadan malee gurri waa dhagahuu wallaale dabbaal mootii gaaraa kan takkaa hurreen irraa hin ka'in arra maaltu mudate je'ee ija banatee yeroo umrii wajjiin fageenyarraa hoggaa xiixaa lola sanii dhageenyu akkana nuun ja'an bakakkaa samii gubbaa deemtu nutti fakkaata. Hoggaa xiixaa lola sanii dhageenyu akkana akka waan bakakkaan samii gubbaa deemu nutti fakkaachaa ture. Warra keenya yoo gaafannaan bar Elamoo Biiftuu ilma Qaasim Kabiiraatu nuun ja'an lola ulfaataa sangaggeessu hoggaa dhageenyu nama akka keenya fakkaatu turre nutti waraana wayyaanee dabbaal mootii gaara jala reeffa lafa guute kan reeffa diinaa daawwachuu jaalatu irra naannawee geeraruu eegale. Keessumaafuu dabbaal mootii gaaraa jala achi reeffa lafa guuteen booda jaal Elamoo Biiftuu reeffarra naannawee laalee akkas gootummaa akkasii gaggeessu gootichi Elamoo Biiftuu Abdusalaam Qaasim gootummaa akkasiitiin waraana wayyaanee gaara mul'ataa ijaan achi millachuu sodaachise. Guyyaa booda wayyaaneen jaal Elamoo Biiftuu injifachuu dadhabdee harka lafa jalaatiin nama itti bittee galaafatte. Kamisni akkas jaan kunoo warri gaafa san lubbuudhaan jiru kannisni mootiin keessaa duute du'ee miti jan jajjabiin Elamoo Biiftuu jajjabiin isaa caalu diina gogombistu tun saba isaatiif gumaacha qabsoo arrantana rikicha tahee dhiyeesse kun jajjabii gaafa san kan akka jaal Elamoo Biiftuu tahuu dhaloonni arrantana baruu qaba. Jaal Elamoo Biiftuun onnee ibiddaa akkuma amala isaa
diina gombisuu sababa gaafa caataraatiin jajjabiin isaa facaatee achi buutee miila bakar waaree taate. daawwattoota hordoftoota keenya seenaan jaal Elamoo Biiftuu waa hanga arraantanaa kanatti isinii dhiheessuu waa himnee fixuu hin dandeenyu garuu kutaa lammaffaa isaa xumurarra waan geenyee jirruuf seenaan jaal Elamoo Biiftuu kutaa lammaffaa isaa qofaa miti kutaa sadaffaatis ka isinii dhiheessu nu taana. jaal Elamoo Biiftuudha harka lafa jalaatiin itti bitame diinni akka galaafattees naannoo gaara mul'ataatti warri gaafa san bira jiruu fi barreessaan seenaa Jamal Ahmad barruudhaan lafa kaayet ture. garuu goonni kun arraantana ibidda inni gaafa san qabsiiseetu kunoo qeyroon arraantana Oromiyaa keessa ibidda qabsiisaa jirti. gootawwan akka isaa kan gaafa san ciccimoo turan kan akka Milkeessaa Gadaa kan akka Mul'is Abbaa Gadaa kan akka Jaal Ibsaa Dagaa akkasumatti Jaal Tuujii Raggaasaatis dabalatee seenaa isaaniitis qorannee ka isin biraan geenyu taana. qopheessaan gulaalaa seenaa tana Boonaa Birraati ogeessittiin kinikaa Abdu Naasir Muhammad waliin ta'uudhaan isin biraan geenya kan hanga ammaa seenaan isaa kana fakkaata. nama torbaanii nu haa taasisu jecha walitti dhaammanna nagaatti horaa bulaa. Sheekh Durree Baasooti Madarsaati Dooba Haaji Bushraa